birraa eebela 15 waggaa 2015 TV birraa qophii addaa في حالة فيلمات بيوليسا ويانا جرجيسا ديرو لالجيسة كيسوما قدّا تكو إننيس أبو عبد الله قاسم جامع إذا كبرنا سنين دي هنّي أبو عبد الله قاسم كيسوما توجين والبروتين سافر. ये गलतों में मकान की जैसे अब्दुल्ला कासिम जामा वो दिन हर गए लिटा मगारा गरम सोके से मिला कनांदुरा पार्टी सियासता ओरोमोडा kan ijaarame ture kan oromoodhaan ijaarame opidio waan ta'eef karaa paartilee kanatti yoo makamne rakkoo uummata keenyaa hiikuu dandeenya jechuudhaan wajjin hirmaannee turre. Saniin yeroo dheeraa wajjin hojjenna keessatti filannoon waggoota yeroo dabran keessatti marsaa 4 gaggeeffamaa ture. San keessatti hogguu laallee filannoon akkaataa heera mootummaa biyyattiin baaseen kan gaggeeffame osoo hin taane karaa boordii filannoo eeggatee kan gaggeeffamee miti. Kanaaf filannoon sun kan seerri isaa seera xalayaa irratti bahee taa'e malee seera mataa isaa kan ofii isaatiif baafate malee kan ummataan tajaajiluudhaaf hiree murteeffannaa ummataatiif murteessuudhaaf kan taa'e miti. Kun xalayaa gubbaa jira malee lafatti kan bu'ee miti jechaadha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaadhaa heera mootummaa baasee fi heera boordii filannoo baase kana kan mootummaa addunyaatiif fi ummata ittiin gowwoomsuudhaaf baasee xalayaa gubbaa jiru malee sirni dimokiraasii inni ibsaa jiru sirna lafan qabatanii fi kan seera ofiif ittiin bulle kan ummata ittiin bulchuu biyya keessa yeroo ammaa tanaa gaggeessaa jiru. Kun adeemsa rakkoo ummata keenyatti yoo galchuu taate malee ummata keenyaaf bu'aa hin buusu jechuudhaan waggaa 5 dura gallakkisee achi keessaa ba'uudhaan karaa paartii Oromoodha Ofiiko Oromoo Federal Congressitti makamee qabsoo osoo gaggeessaa jiru akka godina Harargee lixatti bakka bu'ee hojjechaa ture. Sanirraa osoo hojjechaa jiruuti kan hidhaa karaman hidhaa na hidhanii achirraa kaniin deemuu danda'e jechaadha. Bareeda. Obbo Abdallah Qaasim bulchaa godina Harargee dhihaa aanaalee Harargee dhihaa hedduu keessatti bulchiisa turte. Haala mootummaan filmaati jee birana dhiichisaa qabeenya biyyattii miidiyaalee biyyattii hojjettoota isaa dabballoota hunda akka filmaata kanaan injifatuuf hojii cimaan raawwachaa jiru kuni filmaanni inni baajata guddaa kana itti baasee dila uummata kana irra ramadee gadiin geessa jiru kuni filmaata akkami isa kanarraa maal nu ibsuu dandeessa Obbo Abdallah? Filmaata amma gaggeeffamaa jiru yoo laalle paartiin mormitoota biyya keessa jiran akka heera mootummaatti ijaaramanii seeraan boordii filannoo biyyoolessaarraa eeyyama fudhatanii biyya keessa gadi bu'anii ummata keessatti akka hin dorgomne daangeffama cimatu isaan jidduu jira jechaadha. Paartiin kun paartiin mormitoonni haa galmaanii seera haa ta'anii malee maqaadhaaf haa ta'anii malee akka isaan ummata keessa gabbu'anii akka barbaadanitti ummata keessa akka hin dorgomne ummataaf isaa akka wal hin qunnamne gufuu guddaan jidduutti akka uumamu godhaa jira jechaadha. Kanaaf ummanni Oromiyaa keessatti iddoo hunda wal gahee gabbu'ee miseensota isaa horatee qaadhimamtootaa fi deeggartoota isaa wajjin hojjechuu hin dandeenye. Mootummaan kun filannoo haa gaggeessu malee marsaalee 5 dabran kana keessatti yeroo tokkollee ummanni fedhinnaadhaan yeroo inni mootummaa kana filate tokkollee hin jiru jechaadha. Bareeda Obbo Abdallah deebii kan keessatti seera filannoo biyyoolessaa fi paartiilee mormitoota waan jirutu ejjeta. Seerri filannoo biyyoolessaa fi paartiileen mormitoota ijaarumsi caasaa seera filannoo biyyoolessaa kun akkamiin kaayame maal hojjechuuf kaayame inni? Dhugaa yoo laalle seerri boordii filannoo biyyoolessaa biyya san keessatti bahee kan paartiilee mormitoota hirmaachisuu fi kan murtii ummanni akka murteeffatu kan bahe osoo hin taane mootummaan akkaataa mormitoota biyya san keessa jiran ittiin qabee ittiin sossoo'uu dhoorguudhaa fi akkaataan isaan hojii hojjechuu hin dandeenye kan daangessu jechaadha. Caasaan boordii filannoodhaa kan ilaallu taate caasaan boordii filannoodhaa caasaa miseensota OPDOdhaa miseensota Ihaadigin ijaarame gubbarraa kaafnee hanga dagatti yoo laalle caasaa mootummaa keessa.
kanaaf mootummaa wayyaanedha tooftaalee filannoo kana itti fayyadamuudhaan mooyee itti labsu tooftaalee ciccimaa lama qaba jechuudha. Isaan keessaa lamaan gulaallee tooftaalee filannoo duraa fi yeroo filannoo raawwataman jedhamaniiti bakka lamatti qoodaman jechuudha. Isaan kun maali filannoo dura wanni raawwatamu tokko miseensota OPDOdha. Caasaa OPDO miseensonni filatameeti yeroo waggaatti yeroo takka dhufan paartii mormitoonni hogguu dhufan san akka dhaqanii keessatti galmaayan. Isaan miseensa OPDOti qophaa'anii namni 200-300 qophaa'ee filamee aanaa godina irraa filamee dhufee akka paartii mormitoota san keessatti galmaa'u godhama jechaadha. Eega isaan galmaayan booda miseensota OPDOtu paartiilee mormitoota dhaqee miseensota itti galmaa'u. Nuti si wajjin dalaynaa jaaniiti fakkeenyaaf ofii koo keessatti dhaqanii tooftaa itti galmaan. Eega galmaan booda maal godhan? Yeroo boordiin filannoo biyyoolessaa yeroon galmeedhaa xumurame jedhee labse keessaa bayan. Miseensonni duraan galmaan kun qaadhimamtoonni mormitoota achi keessa jiran, taajjabdoonni mormitoota achi keessa jiran. Kanaaf taajjabdootaa fi qaadhimamtoonni achi keessa jiran sun hogguu achi keessaa bayan mormitoonni guututti bahanii jiranii eenyu wajjin namni wajjin mormu tokkollee waan hin jirreef jecha bifa kanaanis tooftaa fayyadamu. Kana bira dabre miseensota immoo noormaalii sabboontota Oromoo ta'an kan wajjin paartiilee mormitoota wajjin qabsaa'anii jiran. Isaan kana maallaqaan akka isaan keessaa deebi'an taasisu. Doorsisaa jechuudha. Doorsisan yeroo ta'an dura maallaqaan itti ergamee akka maallaqa fudhatanii paartii mormitoota keessaa bayan qaadhimamtoonnis taajjabdoonnis akka maallaqaan keessaa bayan godhamu. Yoo maallaqa fudhatanii bayan yoo maallaqa fudhatanii hin baane taane sadarkaa sadaffaarratti maaltu godhama? Doorsisa. Hidhoo tumoo akka inni biyyaa bahu godhu kanatu raawwatame jechaadha. Kan kana didee itti dabre immoo guyyaa lammaffaa tooftaa guyyaa filannoo geggeeffamu. Tooftaan filannoo guyyaa filannoodhaan geggeeffamtu jechuudha. Tokko guyyaa filannoo san ummanni hogguu dhufee filatu ummataan bakka kana tuqaa as tuqaa kanniisa tuqaadhaa jedhameeti dhiibbaan irratti geggeeffamu. Ummataaf himamu jechuudha. Namoota immoo kanniisan tuyne nama galmeessu jira achitti ramadamee seeraan ala seera boordii filannootiin alatti. Achi tuqaa jira nam tokko nuti abbaa feene filannaa hin tuynu kan jee didee paartii mormitoota filuu jira. Akkasitti filannoon guyyaa guutuu geggeeffama oola. Eega akkasi geggeeffame booda galgala silaa sa'aa 12tti korojoon sun cufamee filannoon qixa sirriitiin geggeeffamne qaboo yaa'ii qabataniiti kan cufu qaban. Obbo Abdallah gaafiin hasa hanqeetii lakkuma baay'atuun gaafii dhalchaa deema paartiileen mormitoota caasaan boordii filannoo biyyoolessaa maaliin isaan gargaara? Paartiileen mormitoota filmaatarraa qooda fudhanna jedhanii deemaa jiran kana. Kun paartiin caasaan boordii filannoo biyyoolessaa yoo kan ilaalu taate miseensa OPDOdhaan kan ijaarame miseensa wayyaaneeti jechaadha. Kanaaf isaan kun wanti isaan godhan tokko iccitii boordii biyyoolessaa baasanii isaan gargaaruudhaaf boordii kun mormitoota irratti akka dhiibbaa taasisu godhuudha malee deeggarsi inni godhu hin jiru. Yoo kan isaan kana gochuu baatan guddina sadarkaa hin argatan hojjettoota mootummaati jarri kun. Miseensonni caasaa boordii filannoo biyyoolessaa hojjettoota mootummaa ta'aniif tokko guddina sadarkaadhaa hin argatan. Carraa barumsaa hin argatan. Waan maatii qabaniif mindaa isaanirrallee hojii isaanirrallee ari'amuu waan danda'aniif jecha sodaa guddaa bakka kanatti waan qabaniif akkaatuma isaan godhaa jedhaniin kan godhan malee seera boordii filannoo biyyoolessaa baasaniin kan hojjetanidha miti. Kanaaf ammaan dura bakka hatuu dadhabanii hoggantoonni ciccimaan bakka itti dorgomanitti filannoo waraanni paatrool fakkeenyaaf abbaa duulaatii fi filannoo 2000 filannoo bara 1997 yoo laalle
bakka abbaan duulaatii fi Junayd itti dorgoman irratti maartii mormitootaa moo'ee ture. Kana maal godhan paatrooliin waraanni qophaa'ee karaa irratti bahee korojoo saame jechaadha. Waraanni federaalaa ammallee bifuma saniin qophaa'ee bakka itti mo'amanitti bakka geggeessaan cimaan itti mo'ametti bakka uummanni qixa sirriitiin isaan moo'etti korojoo saamuudhaaf yeroo hunda waraanni qophaa'etti ofirra taa'e jechaadha. Yoo rakkoo bakka sanitti hubate waan san gochuudhaaf. Kanaaf kana maal godhan osoo icciitii kana beekanii caasaan boordii filannoo biyyoolessaa kana gabaasa hin godhu jechaadha. Kanaaf mootummaan tooftaalee kana fayyadameeti parsantii 99 mooni jee labsa malee yeroo tokkollee yeroon inni moo'ee hin jiru jechaadha. Bareeda. Daawwattoota TV birraa qophii addaa arraan tana qabanii isinii dhiyaanne ana qopheessaa qophii addaa obbo Absalaam Miikaati. Inni naa waliin ture itti gaafatamaa godina Harargee Dhihaa obbo Abdallaa Qaasimii filmaata biyyoolessaa laalchisee ibsa bal'aa waan nu godhaniif isa galatoonfachaa qophii addaa kanaatiin torbaan dhufu hamma walitti deebinutti nagaan nu tura.